Harka fuunee dhaggeeffattootaa fi maatii Dungoo Miidiyaa bakka jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Kuni Dungoo Miidiyaa sagantaa idilee kan sanbata guddaa sa'aatii kanatti isinii qabannee dhiyaannedha. Akka hayyamaa fi gargaarsa Waaqayyootti guyyaa har'aa warra kabajni maluuf kabaja kennii mata duree jedhu qabannee dhiyaanne. Waaqayyo gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu, akka nu gorsu, hayyamni isaa akka ta'u kadhannaan harmee teenya Giiftii Maaramii kan qulqulloota hunduma keenya faana yaa ta'u. Egaa warra kabajni maluuf kabaja kennii mata duree jedhudha har'a qabannee kan dhiyaanne maatii Waaqayyoo. Mata duree kana akkuma beeksisa irratti agartan hawaasa Arsii akka fakkeenyatti kaasnee waan tokko ilaalla. Mata duree kana wajjin akka deemu jechuudha. Mee maxxansa tokko kan Biraanuu Tafarraa fi Shifarraan Baqqalee bara 2009 maxxansan konferansii addunyaa 16ffaa irratti maxxansa maxxanfamedha. Dubbii mata duree keenya kana wajjin deemu kanan irratti arge. Ani irraa xinnoo ishii fuudheen kanan isinitti agarsiisu, isiniin dubbistu. Dubbiin waan baay'eedhaan waan wal qabatuuf, wal arguuf oduu dubbistanii baay'een itti gammada. Anillee immoo yeroo biraa mata duree mataa isaa ta'uu danda'a waan ta'eef yeroo biraa immoo kaaseen kan wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Proosiidingii yookaan immoo maxxansa sanirratti obboleewwan lamaan keenya kun artikilii tokko kan isaan maxxansan nama 4 ta'aniitidha kan maxxansanii. Dhimma dubbii Oromoo Arsiitiin wal qabatee jiru irratti qorannoo isaan gaggeessan irratti waan barraa'ee jirudha saba Waaqayyo. Kabajaan wal qabatee iddoo walii kennuudhaan wal qabatee dhimma jirudha. Of course Oromoo Arsii qofa osoo hin ta'in Oromoo Booranaa keessattis bal'inaan duudhaan akkuma beekamu hawaasni Oromoo hawaasa bal'aadha. Aadaa baay'eetu jira, duudhaalee baay'eetu jira, safuu baay'eetu jira. Egaa kun hundi daayivarsiitiin kun hundi hawaasa keessa jiru. Oromummaan isaa garuu kan isa tokkummeessedha hawaasni Oromoo. Booranaa dhaqxan waan addaa agartu, Arsii dhaqxan waan addaa agartu, Baaleen, Harariin, Wallaggaadhaan, Jimmaan, Lubbaa Booroo dhaqxan aadaa, duudhaa, safuu waan baay'ee kan garaagaraa agartu. Hawaasni jiruuf jireenya isaa ittiin hoogganachuuf, nageenya isaa ittiin tikfachuuf, tokkummaa isaa ittiin cimsachuuf, hawaasa biraa wajjin walitti dhufeenya isaa cimsachuuf, walitti dhufeenyi isaa naga qabeessa akka ta'u gochuuf hawaasni Oromoo duudhaalee baay'ee, safuu baay'ee qaba of keessaa. Ani waan tokkoon kaasa. Suni safuu hawaasa Arsii biratti yeroo baay'ee dubbatamu. Oromoo Arsii biratti dubbatamu. Boorana birattis, Gujii birattis bal'inaan of course walitti hidhanni topograafikaalis sheerii wanti hawaasni Oromoo Arsiif Boorana walirraa wanti isaan baay'ee fudhatan akkuma jirutti ta'ee safuu hawaasa Oromoo Arsii biratti beekamu tokkoon mata duree keenya wajjin waan deemuuf kaasee sun kitaaba qulqulluu irratti akkamittidha kan inni ilaallamu. Ija kitaaba qulqulluutiin
safuu kana akkamitti ilaalla? Riili immoo safuun kun dhalootarraa gara dhalootaatti seeraan darbaa jiraayi. Gaabbiin jiru maali? Kan jedhu wal bira qabnee ilaalla. Rakkoon tokko akka biyyaatti kan nageenyas haa ta'u, kan guddinaas haa ta'u, kan waliin jireenyas haa ta'u, kan nu mudate, kan nu mudachaa jiru, of duras kan nu mudatu duudhaalee safuuwwan hawaasni keenya waan tokkoofis haa ta'u kan biraatiif itti fayyadamu san wal harkaa fuudhiinsa irratti gaabbiin waan jiruuf, qaawwi waan jiruuf rakkoo keessa galla malee rakkoon akka dhalanne gochuu keessatti, erga dhalate immoo rakkoo bulchuu keessatti, rakkoo ceesisuu keessatti hawaasni aadaa mataa isaa qaba. Aadaa mataa isaa qaba. Aadaa mataa isaa qaba. Kanaafuu aadaa yoo jennu immoo yeroo biraa kana duras kaasnee jirra. Aadaa jechuun waan tokko jechuu miti. Duudhaaleen hawaasa gidduu jiru aadaadha. Safuun hawaasaa aadaadha. Meeshaaleen adda addaa aadaadha. Afaan mataan isaa aadaadha. Afaan mataan isaa jechuudha. Amma safuu kan jedhu san kaasnee yoo laallu waan tokko aadaa keessaa damee tokko kaasnee ilaallaa jechuudha. Kitaaba qulqulluudhaan, ija kitaaba qulqulluutiin akkamitti ilaallamaa nuti hooyi. Yeroo tokko tokko hawaasa waanuma irraa argamneef isa fakkaanna jechuu miti. Beekuun jireenya keenya keessatti isa ibsuun dirqama ta'a. Qaama hawaasa sanii tan ofiin jechuuf jechuudha. Qaama hawaasa sanii ani ofiin jennee onneedhaan dubbachuuf jireenyaan hawaasa san fakkaachuun barbaachisaadha. Jireenya san hawaasa san fakkaachuun akka hawaasni sun itti jiraachaa ture sanitti jiraachuun dirqama ta'a. Malee waanuma hawaasa sanirraa argamneef riilii nuyi hawaasa san express goonaa ibsinaa jechuu miti. Miti. Namni abbaa Abrahaam jedhamuun qabaa jedhee haasa'uun qofti ilma Abrahaam isan jechisiisu. Hojii gaarii Abrahaam hojjete san hojjetanii argamuutu ilma Abrahaam nama jechisiisa. Kana Waaqayyollee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qeeqee jira. Maqaadhaan ijoollee Abrahaam akka ofiin jennu gochaan hojii keenyaan garuu ijoollee Abrahaam irraa fagaannee akka jirru ilma abbaa keenya Abrahaamii wantoonni nu jechisiisuu hin dandeenye akka jiru mataan isaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fakkaattota maqaa Abrahaamiin daldalan qeeqee jira. Qeeqee jira. Ka maqaa Abrahaamiin daldalan, ka maqaa Abrahaamiin qofa jiraatan, gochaan garuu gocha Abrahaam kan hin qabne, kan hin fakkaanne qeeqee jira. Eeyyen waanuma hawaasa Oromoo irraa argamneef qaama isaa waan taaneef qofa nuti hawaasa Oromoo bakka buune jechuu miti. Oromoodhaanii jedhaniitu dubbachuuf jireenyaan Oromaawutu barbaachisa. Dirqama ta'a. Jireenya qabatamaan malee maqaadhaan qofa Oromoodhaanii jechuun sirrii miti. Kanaafuu wanta Oromoon Arsii ittiin beekamu aadaa isaa keessaa safuu takka fudhannee san immoo ija kitaaba qulqulluutiin ilaallaa jechuudha. Mata dureen keenya warra kabajni maluuf kabaja kennaa jedha. Eenyudha isaanii ilaalla? Dura dubbii kabajaa ilaaluutu nutti jira waan ta'eef jechuudha. Dubbii kabajaa ilaaluutu nutti jira waan ta'eef eenyu maal jechuudha kabajni kan jedhu san kaakaasuuf safuu takka hawaasa Oromoo Arsii keessaa fudhannee san laalla. Isheen wayyuu jedhamti. Safuun aadaadhaa. Safuun aadaadhaa. Barmaatilee gaarii hawaasa tokko keessatti calanqisuudha. Safuun achi keessaa kan hawaasni Arsii ittiin beekamu, Oromoon Arsii ittiin beekamu wayyuu kan jedhamtu takka fudhannee ilaalla. Kana
beektonni hayyooleen akkuma isiniin jedhe maxxansa bara 2009 irratti maxxanfame konferansii addunyaa waa 16ffaa irratti maxxanfame piroosidii san irratti hiikanii jiru, waan bal'aas achirratti barreessanii jiru hin argattu. Hagam karaa abbootii keenya san irraa maquu keenyan akka miidhamnillee realize goona. Hagam. Maaliif hawaasni keenya bara durii haga amma nuyi keessoo keenyaan qoramnu kana hin qoramnu. Yeroo biraa dubbii afooshaa qorannoo adda addaa naannoo Arsiitti gaggeeffame fideenii ilaaltu of dura. Hawaasni amantaan Pirootestaantii akka ammaa kanatti odoon babal'atiin dura hawaasni Musliimaa fi hawaasni Ortodoksii dambii inni afooshaadhaa qopheeffatee tokkummaa isaa dubbii hawaasummaaf diinagdee isaa ittiin raawwatatu yeroo biraa kaasnee ilaalla. Qorattoonni baay'een kan irratti qoratan. Ammallee hayyoonni kun maxxansa kanarratti artikilii kanarratti safuu Oromoo Arsii keessaa tokko kan ta'e wayyuun kaa hawaasa Oromoo biras ni jira. Keessattuu amma even dictionary Boranaa culture jedhamu keessatti wayyuun hawaasni Oromoo Boranaa Gujii akka inni qabu achi keessatti illee hin argitu. Amma ani kan Arsii biratti dubbatamu kana qofa yeroo waan hin qabneef kaasuu barbaadeni malee. Wayyuun safuu Oromoo Arsii biratti beekaman keessaa tokko. Wayyuu yoo jennu salphumatti kana jedhanii hiikuun define gochuun jecha tokkoon rakkisaas ta'u hayyoonni kun karaa adda addaatiin wayyuu jechuun maal jechuudha kan jedhu teechisanii jira. Wayyuu jechuun maal jechuudha kan jedhu teechisanii jiran. Hiika isaan teechisan keessa sadiin isinii kaasa. Isin dubbisaa barreeffama sana. Ani sadiin isinii kaasa. Tokko wayyuu jechuun wanta qulqulluu ta'e tokko jechuudha jedhanii hiikanii jiran. Wanta qulqulluu ta'e tokko. Wanta qulqulluu ta'e tokko. Wanta kabajamaa ta'e tokko. Wanta ulfaataa ta'e tokkotu wayyuu jedhamaa jedhan. Booda maaliin wayyuu jedhuu isiniifan kaasa? Wayyuu jechuun something which is sacred. Waan qulqulluu kabajamaa ulfaataa ta'e tokkotu wayyuu jechuudha jedhu. Gama biraatiin wayyuu jechuunii jedhu waan hin tuqamne tokko, waan dhorkame, waan hin tuqamne tokkotu wayyuu jedhamaa jedha. Maali inni wanta hin tuqamne jedhee kan inni tarreessee wayyuu jedhu maalidha kan jedhu immoo bal'inaan ilaaluun hin danda'ama. Wayyuu jechuun waan hin tuqamne, something which is not touched. Waan hin tuqamne, aynakkee. Biiroo Aadaaf Turizimii Oromiyaa dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Hayyoonni qorattoonni hin jiru achi keessa. Maal jechuudha jettanii bal'inaan isinitti himu. Ani hayyuu tokko beeka yeroo biraa isiniifan dhiyeessa. Kanaafuu sadarkaa lammaffaatti wayyuu jechuun waan hin tuqamne tokko jechuudha jedhanii hiiku. Sadaffaa irratti wayyuu jechuun waan kabajamaa jechuudha. Waan kabajamaa nama ta'uu danda'a. Waan kabajamaa jechuudha. Kanaafuu amma Oromoo Arsii bira yoo dhaqxan wayyuudha jedhee wanti inni daangessu jira. Wayyuudha jedhee wanti inni daangessu jira. Waan kabajamaa, waan ulfaataa tokkoon wayyuu jedhaan. Waan tuqamuu hin qabne tokkoon wayyuu jedhaan. Wayyuu jedhaan. Namaanis wayyuu jedhaan. Nama kabajamaa, nama hin tuqamne wayyuu jedhaan.
Akkuma duratti isiniin jedhe onlaayinii isin argattu diikshinarii Booranaa kaalchar jedhamu keessatti immoo bal'inaan wayyuun hiikamee jira. Haga fuula jahaa hiikkaa wayyuu taa'ee jira. Amma mata duree keenya wajjin akka deemu wayyuu jechuun waan ulfaataa, waan kabajamaa hin tuqamne jechuudha jennee gabaabsinee fudhachuu dandeenya. Wayyuu jechuun waan kabajamaa, waan ulfaataa, waan adda bahe, waan hin tuqamne jechuudha wayyuu jechuun. Mata dureen keenya warra kabajni maluuf kabaja kenni. Wanta wayyuu jedhame san kabajii jechuudha gara biraatiin. Amma garana ofinni immoo mata dureen keenya warra kabajni maluuf kabaja kenni kan jedhu kun wanta wayyuu ta'e tokko kabajii jechuudha. So mee maaliin wayyuu jedhaadha Oromoon Arsii? Egaa Oromoo Arsii yoo jennu maal jechuu keenyan immoo dubbisuu dandeessu. Beezikaalii maaliin wayyuu jedha? Maaliif wayyuu jedhaa? Kabajee, adda baasee, rispeekt godhee, tuqamuu qabu jedhee adda baasee maaliiniidha maqaan. Maalinii wanti raajii baay'eetu jira achi keessa. Sadarkaa tokkoffaa irratti Oromoon wayyuu jedhee kan waamu kabajamaadha, ulfaataadha, hin tuqamu jedhee kan waamu waaqan. Maal jedhaani? Waaqni wayyuudha jedhan. Waaqni wayyuudha, kabajamaadha, qulqulluudha, ulfaataadha, hin tuqamu, ittiin qoosamu. Waaqa kabajuu jechuun maal jechuudha? Mata duree biraati inni kaa yeroo biraa barsiisota biraaf inni immoo waaqa kabajuu jechuun maal jechuudha kan jedhu laalla. Yeroo baay'ee nuti of course waan ijaan argamuyyuu kan hin kabajne kan hin hojjenne waan ijaan hin argamne tokko kabajuun nutti ulfaata. Because generation gap nuyi fi abbootii keenya gidduu jiru baay'ee guddaa waan ta'eef jechuudha. Baay'ee guddaa waan ta'eef. Garuu wayyuu waan kabajamaa ulfaataan tuqamne rispeekt ta'uu kan qabu sadarkaa tokkoffaa irratti wayyuu kan jedhuun Oromoon waaqan. Waaqni wayyuudha. Kabajamuu qaba. Waaqeffatamuu qaba. Kophaa isaa. Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Waaqayyoon kamitti galateeffataa waan biraa ta'uu danda'a. Sadarkaa tokkoffaa irratti waaqni wayyuudha jedha. Wayyuudha. Lammaffaa irratti lafti wayyuudha jedha. Lafti maallaa? Wayyuudha. Lafti kabaja qabdi. Ulfina qabdi. Oromoon wantoota irraa of eegu keessaa tokko daangaa walitti dhiibuudha. Daangaa walitti darbuudha. Lafaaf kabaja qaba. Lafti haga luqqaatee qullaa haftutti Oromoon lafarraa bosona hin duguugu. Biyyeen lolaadan akka nyaatamtu hin godhu. Kabaja qabaaf irra taa'ee dubbii fixata. Lafa tanarra. Marga lafa tanarraa magartuu wal eebbisa. Loon jaalataa marga lafa tanarraa magartetti loon bobbaafata. Lafti wayyuudha. Kabaja qabdi. Ulfina qabdi. Ulfina qabdi. Maatii Waaqayyo. Lafti wayyuudha. Wayyuudha. Amma bosona dhaabuun leegzarii miti. Kabaja lafaa qabu lafa kunuunsuun safuu isaa keessaa isa tokkodha. Lafa kunuunsuun safuu isaa keessaa isa tokkodha. Sadaffaa irratti abbaan wayyuudha jedha. Hinumaa classified fathers isa jedhu. Amma namni tokko abbootii baay'ee qaba. Abbaa baay'ee qaba. Abbooliin isaa hunduu wayyuudha. Abbaan fooniin isa dhale
wayyuudha. Abbaan amantaa wayyuudha. Wayyuu jechuun waan kabajamaa, waan ulfaataa, waan adda bahe, waan hin tuqamne, waan hin jeeqamne, waan hin salphisamne, waan hin arrabsamne. Wayyuu jechuun waan ulfaataadha. Waaqaan wayyuu jedheen, lafaan wayyuu jedheen, abbaadhaan wayyuu jedheen. Including classified fathers. Abbaa fooniin sidee sanitti abbootii biraa dabalatee abbooliin si'iif wayyuudha. Hin kabajja, hin tuqxu, ulfina qaba si biratti abbaan. Yoo Oromoo taateedha. Amma kan siin jedhu yoo Oromoo taateedha. Oromoo dhugaa. Akka maqaa Abrahaamiin daldalan san maqaa Oromootiin nama daldalu yoo hin taane jechuudha. Abbaan wayyuudha. Abbaan eenyudha? Kan fooniin si dhahe, si dhalchate. Abbaan eenyudha? Abbaa amantaa keeti. Abbaan eenyudha? Barsiisaa keeti. Abbaan eenyudha? Ija qabaadha. Kan ija si qabudha. Abbaa harmaati. Abbaa kiristaanaati. Abbootiidha jennee kan tarreessine san jaarsi naannoo keeti abbaa keeti wayyuudha. Booda kitaaba qulqulluu irratti ka'a. Beekansa lammaffaa maal akka jedhan ilaalla. Dulloomeetti abbeen haatee hin tuffatini jedha. Haga kan rispeektidiidha abbaa. Ija jabaattee, afaan jabaattee, harka jabaattee, miila jabaattee, arrabsuu, salphisuu, rukutuu, reebuu miti. Ol jettee laaluun safuudha. Orkadha. Oromoo biratti. Agartee? Abbaan wayyuudha. Including classified fathers. Abboolii jedhamee classified kasii ta'an. Biologically abbaa qabda. Kan foon irraa hiratte. Abbaa fooniin irraa dhalatte qabda. Abbaan amantaa abbaa keeti wayyuudha. Wayyuudha. Barsiisaan abbaadha wayyuudha. Abbaan harmaa abbaadha wayyuudha. Jaarsi naannoo abbaadha wayyuudha. Abbaan hirkoo yookaan immoo abbaan ija qabu wayyuudha. Abbaan kiristinnaa kee wayyuudha. 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 Abbaan wayyuudha. Kabajamuu qaba. Eeggamuu qaba. Tikfamuu qaba. Daangaa cabuu hin qabne keessaa inni tokko daangaa kabaja abbaadhaa kennamuudha. Daangaa kana cabsitee ani Oromoodha jechuu hin dandeessu. Daangaa kana cabsitee booda itti dhufnaa ani Ortodoksiidha jechuu hin dandeessu. Definitely hin dandeessu. Hin dandeessu. Oromoo Ortodoksiidhaan jechuu hin dandeessu. Qualified hin gootu. Hin gootu. Akkuma maqaa nama Abrahaamiin daldalu san maqaa Oromootiin daldaltataa malee namni abbaa isaa hin kabajne, hin ulfeessine. Namni abbaa salphisu, namni abbaa arrabsu, namni abbaa xiqqeessu inni Oromoo Ortodoksii miti. Miti. Oromoo miti. Wayyuu jedhaan. Wayyuu jedhaan. Sadaffaa irratti. Afuraffaa irratti soddaan wayyuudhaa jedha. Soddaan wayyuudhaa. Soddaan wayyuudhaa. Soddaa jechuun abbaa haadha manaa yookaan immoo abbaa abbaa manaa jechuudha. Addatti teechisa. Soddattiin wayyuudha jedha. Haati haadha manaa yookaan immoo haati abbaa manaas wayyuudhaa jedha. Akka addiin kabajamti. Akka haadha fooniin irraa dhalattetti haati haadha manaa, haati abbaa manaa wayyuudhaa jedha. Agartani? Wayyuudhaa. Kabajii. Kabajii. Tiksii, eegii, ulfina laadhuu fi gaafa san ati Oromoo. Arrabsaa, arrabsiisaa, salphisaa, salphisiisaa, haadha soddaa, abbaa soddaa kee. Agartee? Akka ittiin agartanii? Kanaaf hin bar. Kanarraa maqneeti sababa tokkoonis biraatiinis waan xiqqoodhaanis guddaanis walii galuu kan dhabne kanarraa maqneeti malee lola
walitti bu'iinsa jeequmsa Oromoo fageessee atira. Soddaan wayyuudha jedhe. Soddittii wayyuudha jedhe. Hin tuqinii. Hin tuqinii. Dallaadha. Gartanii? Dallaadha. Itti aanima haati deette wayyuudhaa jedhe. Haati deette fooniin kasi deette. Wayyuudhaa. Kabaja haati. Gartee? Haati eenyudhaa? Haati eenyudhaa? Yoo jenne haati haadha manaa abbeetitii. Abbee eenyudha jenne duratti? Abbee kasi dahe kan fooniin irraa dhalatte. Haati manaa kee kasi deesse wayyuudha. Haati manaa abbeetii kasi deesse haatee wayyuudha. Haati manaa abbaa hirkoo keetii yookaan abbaa ija si qabe gaafa kittaanamtuu wayyuudha. Haateeti. Haati manaa barsiisaa keetii wayyuudha. Haateeti. Agartee? Haati manaa abbaa amantaa keetii yoo luba ta'e, yoo monoksiif paphaasii ta'e, haadha manaa hin qaban. Hin qaban. Yoo luba ta'e, haati manaa abbaa amantaa kee wayyuudha. Haateeti. Haati manaa abbaa harma kee wayyuudha. Hin tuqamtu, hin kabajamti. Hin kabajamti. Hin kabajamti. Haati deessee, haati deettee wayyuudha. Itti aanee maal jedhe? Haadha manaatu wayyuudha jedhe. Haati manaa immoo wayyuudha. Haati manaa kabaja qabdi, ulfina qabdi. Haati manaa wayyuudha. Hin tuqamtu. Hin tuqamtu. Argitee? Yeroo biraallee kaasuu dandeenya. Foollee yaadattuu si gabaatti maal jedhanii akka sirban? Si gabaa jechuun haadha manaa ofiitiin ala dubartii biraa biratti dhaqanii sagaagaluu. Si qabnaan salphatte. Si qabnaan salphatte. Sitti sirbuu gaafa sitti sirban onneen qabdu kan ittiin afooshaa dhaqxu, gabaa dhaqxu, uummata keessa hin qabdu. Sitti sirbu. Haati manaa hagana kabajamtuudha Oromoo biratti. Ulfina qabdi. Agartee? Haati manaa wayyuudha. Wayyuudha. Itti aanee maal? Dubartiin ulfaa wayyuudha. Eenyullee haa taatu. Eenyullee haatees haa taatu. Haadha manaa keessa haa taatu. Eenyullee haa taatu. Dubartiin ulfaa wayyuudha. Wayyuudha. Dubartiin ulfaa hin tuqamtu. Rukutuu harka irratti kaasuu miti ija hamaadhaan dubartii ulfaa laaluun Oromoo biratti dhorkadha. Wayyuudha. Qanaafaan wayyuudha. Maal jechuun kanaafaa jechuun dubartii yeroo deessu adda ishee irratti kan godhattu hin jiraamti. Yeroo deessu asirra. Dubartiin deesse asirratti hidhatte adda irratti. Kanaafaa jedhama sun. Wayyuudha. Hin tuqamu agartee. Namummaa bira darbee wantoonni namni itti fayyadamuyyuu wayyuudha. Hin tuqamu. Hin kabajama. Hin kabajama. Hawaasa kanarraa baane qaama hawaasa kanaati agartee. Itti boonta. Itti boonta. Hanfalli wayyuudhaa jedha. Hanfalli wayyuudhaa. Hanfalli wayyuudhaa. Hanfalli wayyuudhaa. Hanfala jechuun hin yaadattuumi qabattoo intinirraa hin hojjetuumi erbee qotileella. Ani mudhii ittiin hidhatanii jechuudha. Ani ittiin hidhatan. Qabattoo wayyuudha. Qabattoon hin tuqamu. Qabattoon hin tuqamu. Wayyuudha. Qabattoon sinqeen wayyuudhaa jedha. Sinqee jechuun ulee haati sinqee qabattu sun wayyuudha. Lafa sinqeen san tuqxe hin kabajja.
hin kabajji. Sinqeen sun araara buusti. Sinqee sanii lola dhaabu. Agartanii sinqee sanii maal godhu? Lola dhaabu. Waan baay'ee kaasuu dandeenye wayyuudha hin kabajji. Haati sinqee qabattee taa'a yoo jette hin teessa. Dhaabbadhaa yoo jette hin dhaabbassa. Hin dhaabbatta wayyuudha. Gara Gujii gara Booranaa yoo deemtan immoo waan baay'eedhaan dabalee wayyuu jedhaan. Midhaan wayyuudhaa jedha. Ilmi wayyuudhaa jedha. Horiin wayyuudhaa jedha. Agartanii? Wayyuudhaa jedha. Boorana Gujii yoo dhaqxan immoo midhaan wayyuudhaa. Horiin wayyuudhaa. Kabajii. Ulfina kennii fi eegii tiksii jedha. Yoo si eebbisus kanaan si eebbisaa jechuudha. Waan wayyuu kanaan si eebbisa. Nagaa yoo si gaafatu kanaan si gaafata. Maatiin, waatiin, qe'een nagumaa si naguma. Maatiin, waatiin, qe'een naguma siin jedha. Yoo si eebbisullee horaa bulaa siin jedha. Horaa bulaa. Kanaan si eebbisa. Waan ittiin eebbifamte immoo hin kabajja. Hin eegdaa hin tiksita. Agartee? Hin tiksita. Daangadha. Daangaa Oromummaati. Bal'isnee yoo ilaalle immoo daangaa namummaati. Agartee? Eessaa fideen gaafii biraati. Bal'isanii ilaaluun ni danda'a. Waan baay'eerraa gonfate Oromoon kana. Agartanii? Walii isaa miti qaama biraa wajjinuu nagaadhaan akka jiraatu wantoonni isaan taasisan keessaa Oromoo taasise keessaa tokko safuudhaa, safuu keessaa inni tokko wayyuudha. Wayyuudha. Namummaa keetiif miti qabeenya keetiif beekamtii sii kenna. Agartee? Kanaafuu kabajuun asirraa maddaa jechuudha. Kabajuun. Firoomuun asirraa maddaa jechuudha. Firummaadha barbaaduun. Agartanii? Barbaaduun. Kuni isaafis warra inni wajjiniin jiraatu saniifisiidha. Sheerdi kan ta'u. Amma kaa ilma mixii, guddifannaa, hammachiisaa jennee wantoonni kaasuu dandeenyu baay'eetu jira. Sooshaal boondidha kun. Hawaasni Oromoo walii isaa wajjin wal kabajee jaalalaan ilaaf ilaameedhaan kanatu caalaa kanatu dursa. Amma fakkeenyaaf mootummaa nurraa bulchu nu jalatti haa bulchu jedhu garbummaadha kun. Clearly bar kitaaba irratti taa'ee jira. Mootummaa kana eegetu irra bula. Daangaa qabamte. Maal kitaaba qulqulluu irratti gama keessaniin hunduma wajjin nagaadhaan jiraadhaa jedhame gama keetiin. Daangaa san cabse yoo dhufe garuu sirrii miti. Agartee? Daangaa san cabsee yoo dhufe sirrii miti. Haga san garuu si baata. Haga san si ulfeessa. Si kabaja. Si kadhata. Si eebbisa. Haga san. Agartee? Lafa taa'ee teessoo irra si teessisa. Haga san. Gaafa daangaa san cabsite garuu kabajaan bullukkoo sitti uffiseeti si gaggeessa. Abbaa aangoo yoo taate aangoorraa. Safararra yoo taate safararraa. Daangaa yoo cabsite, daangaa yoo ceete, wayyuu kana yoo cabsite, eenyullee ta'e. Eenyullee. Warra kabajni maluuf kabaja kennu kitaaba qulqulluu irratti barraa'e. Kana qabatamaan jireenya isaa keessatti Oromoon exercise godha. Hin agarta. Har'a waan qaroomne, waan baranne, waan beekne nutti fakkaate daangaa kana hunda cabsinee caccabaa jirra malee daangaa kana hunda balleessinee badaa jirra malee daangaan isaa bareedaa
ijaaramaa tika. Argite? Tika. Siifi miti qabeenya keetii beekamtii hawaasa kennu. Aadaa hawaasaa keessaa inni tokko safuudha. Safuu keessaa inni tokko wayyuudha. Midhaan namaa gubuu miti ol jettee ilaaltu wayyuudha. Dhorkan kabaja hin eegde hin tiksita. Horii midhaan namaatirraa kan eegdu sodaattee osoo hin ta'in kabaja jaalala. Agartee sodaattee na himataa na hiisisaa na rukutettee osoo hin ta'in kabaja jaalala. Jaalala. Wayyuu kan inni jedhuun kanaan. Wayyuu. Kanaafuu waa'ee kabajaa yoo laallu irriifaransi goonee kanaan wal bira qabnee ilaallaa jechuudha saba Waaqayyo. Maatii Waaqayyo. Maatii Waaqayyo. Daangaa kana dogongortanii hin cabsinaa. Waaqa kabajaa. Waaqa galateeffadhaa. Waaqa sodaadhaa. Saalfin yaa jiraatu. Waaqni wayyuudha. Lafa sodaadhaa. Eegaa, tiksaa, kunuunsaa. Irraa nyaadhaa malee irratti wal hin nyaatinaa. Tiksaa malee hin balleessinaa. Hin balleessinaa. Lafti wayyuudha. Lafti wayyuudha. Abbaan kee dulloome jettee hin tuffatin, hin darbin, hin arrabsin abbaan wayyuudha. Soddaan soddattiin wayyuudha. Kabaji. Kabaji. Eegi tiksi. Haati manaa, dubartiin ulfaa, qanaafni fi hanfalli wayyuudha. Sinqeen wayyuudha. Eegi tiksi kabaji. Sumatu kabajamaa, sumatu ulfaata. Ulfaata. Sinqee harka haadha sinqee irratti kabajuun haadha sinqeetiif qofan hin kabajne siifillee. Haadha si deessi. Abbaa si daye. Waaqa kee kabajuun waaqaaf waa dabaluufi miti. Siifi kabajni kun. Of kabajja. Kabaja harka kee irra jiru ati gattee anarraa kabaja hin barbaadin. Ulfina harka kee irra jiru gattee anarraa ulfina hin barbaadin. Jaalala keessa kee jiru baastee jibbinaan bakka buustee anarraa jaalala hin barbaadin. Hin barbaadin. Afooshaa lama hin dhugin. Afooshaa seexanaa fi afooshaa waaqaa hin dhugin. Jaalalli afooshaa waaqaati. Jibbiinsi afooshaa seexanaati. Hin dhugin. Afooshaa lama hin dhugin. Tokko. Qulqulluun Phaawulos akkas jedhe siin eeyyamuu jedhe afooshaa gooftaa fi afooshaa seexanaa akka dhugdu siin eeyyamuu. Namni of kabajuu qaba dura. Kabaja qabaachuu qaba. Teessoo hin taane irra taa'uu hin qabu. Madaalli hin taaneen madaalamuu hin qabu. Hin qabu. Ati odoof hin kabajin ani akkam godeensi kabaja. Akkam godhe. Saabbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsa. Situ gaafa cabsee natti agarsiisee ani ija jaamsa. Mataa qabatanii iyyuun sirrii miti. Gaafa akka hin cabsine of eeguudha. Gaafa san ollaan ija sii kabaja. Iyyee. Iyyee. Eenyuniidhaa amma. Nuyi wayyuu godhannee amma duratti tarreessineemi. Ija kitaaba qulqulluutiin wayyuu godhannee baafata itti caqasnee barumsa abbootii keenya itti caqasnee kabajuu kan qabnu haal duree tokko malee haatee dulloomte hiyyoomte jettee hin tuffatiniin jecha kitaaba qulqulluuti. Haal duree tokko malee wantoonni wayyuu jedhaman fedhii keetiin kan kabajaman fedhii keetiin kan kabaja dhorkamanii miti. Dirqama kabajuun.
soo giddoo fi jettu mi'a qaama hawaasa kanaa ta'e ani yoo jette waan wayyuu jedhame san kabajuun dirqama. Abbaa amantaa kee arrabsitee salphistee yakkitee addabaabaayii irratti fannistee maqaa balleessitee ani Oromoodha bira darbee Ortodoksiidha ofiin jechuu hin dandeessu. Yoo akka Pilaaxoos san eenyullee dhiqadhu osoo siin hin jedhin harka dhiqachuu yoo ta'een ala ati Oromoo Ortodoksii ta'uu hin dandeessu. Hin dandeessu. Yoo maqaa Oromootiin daldalaa hin taaneen ala hin dandeessu. Jaalattee kan gootu osoo hin taane dirqama san gochuun, Waaqa sodaachuun, waaqeffachuun, galateeffachuun mirga osoo hin ta'in dirqama. Dirqama. Abbee kabajuun, haatee kabajuun, soddaa kabajuun, sinqee kabajuun, hanfala kabajuun dirqama. Dirqama. Dubartii ulfaa kabajuun dirqama. Dirqama. Akka mirgaatti ilaala namni. Yoo barbaadeen kabaja, yoo barbaadeen dhiisa. Eenyummaan kee yoo sirritti sii gale bu'uura dhugaarra yoo jiraatte dirqama kee akka ta'e agarta. Har'a garuu akka mirgaatti ilaalama. Akka mirgaatti salphisuun, arrabsuun, rukutuun akka mirgaatti ilaalama. Kana sooshaal miidiyaa irratti gabbaatanii yoo ilaaltan akkasii milee karaarra yoo deemtan konkolaataa yoo yaabbattan kan agartan namni akka mirgaatti, akka qaroominaatti, akka nama barateetti yaada. Agartanii? Doofummaan haga kana ga'u hin jiru. I tell you. Wayyuu cabsuu caalaa doofummaan hin jiru. Abbee salphistee nama baratee ta'uu hin dandeessu. Nama barateedhaan ofiin jechuu hin dandeessu. Xiqqaa guddaa. Abbootii gadaa Boorana dhaqame. Abbaan gadaa Booranaa mucaa waggaa 20 har'aa abbaa gadaa ta'u har'a kunuunsa teechisee kabajaan waan nyaatu nyaachisee bakka oolu oolchee bakka bulu bulchee kabajaan kunuunsee guddisa. Daangaa kana cabsitee ani Oromoodhas ani Ortodoksiidhas ofiin jechuu hin dandeessu. Hin dandeessu. Akka nama arrabsitu, akka nama salphistu, akka sobaan ragaa baatu, akka afaan jabaattu kan si godhe Oromoo ta'uu dhabuu keetii amani kana dura. Ortodoksummaan sii galuu dhabuu isaa qofa osoo hin ta'in Oromummaan mataan isaa sii galuu dhabuu isaati. You see? Agartee? Oromummaan mataan isaa sii galuu dhabuun isaa sobaan ragaa baata. Harka jabaatta. Miila jabaatta. Jabaatta. Kashalabbee hattuu taata. Oromummaan mataan isaa yoo siin galle. Siin galle. Kanaafuu dura waan ta'uu fakkaattu san bari jireenyaan qabataman fakkaadhu. Saniin booda ta'anii jiraachuun salphaadha. Salphaadha. Ta'anii jiraachuun waan siin galle hin borcin, hin fakkaatin, hin fakkaatin. Waan siin galle hin fakkaatin. Waan hin taane hin fakkaatin. Waan ta'uu barbaaddu san imaajineeshinii isaa keessa galte hin haasayin ta'i dura. Ta'i. Amma gabbaanii maqaa Ortodoksummaaf Oromummaatiin nama rukutaa, nama arrabsaa, nama salphisaa ani Oromoo Ortodoksiidha jechuun waaqas sabas tuffachuudha. Hin dogongorina waaqatti hin qoosamuu jedhee jira kitaabni qulqulluu. Hin dogongorina. Hawaasa keessaa baate immoo akka abbaa Abrahaamitti ilaali.
abbaa Abrahaam jedhamu qabna ijoollee isaati jettu garuu gochaan isan fakkaattan hojii isaan hojjettan jedhe mataan isaa waaqni Abrahaam waaqni Isaaq waaqni Yaaqoob qeeqee jira jireenya sobaa fakkeessitu kan qeeqee jira. Amma ortodoksiin kan jeeqamtu keessaa inni tokko fakkeessitootaan. Fakkeessitootaan. Sabboonummaan of ta'uudha malee kan biraa balleessuu miti. Ortodoksii sabboonaa kan jedhu mata duree kana fideen dhufa. Of ta'uudha malee kan biraa balleessuu arrabsuu salphisuu jechuun miti. Ani sabboonadha yoo jettu. Mirga kee kabachiifachuu jechuun mirga nama biraa sarbuu jechuun miti. Kanaafuu warra kabajni maluuf kabaja kenni. Kitaabni qulqulluun jedhe Oromoon jireenyaan agarsiisee jiraatee jira. Irraa fudhannee ilmoo keenyatti dabarsuun immoo kan keenya. Hawaasni kaleessa haala amma nu keessa jirru kana keessa hin jirre. Teeknooloojiin hagana hin babal'anne hin guddanneef sun akkamitti eegee tiksee ilmoo isaa taanee akka dhufne deebi'anii akkanatti qoratanii ilaaluun xuruudha. Kanaafuu nuun galle haga nuun galle immoo socho'uun sirrii miti. Dogongoratu baay'ata waan sirrii. Oromummaan osoo siin galiin yoo haasofte yoo wacce dogongoratu hojjettu guddaadha. Ortodoksummaan osoo siin hin galiin yoo wacce yoo haasofte dogongoratu hojjettu guddaadha. Dhugaarra dhaabbachuu hin dandeessu. Humna san hin qabaattu. Agartee humna dhugaarra dhaabbachuu humna dhugaadhaaf wareegamuu san hin qabaattu. Yoo siin galle sabni koo beekumsa dhabuurraa kan ka'e badee jedhamti kitaaba qulqulluu irratti Waaqayyo. Raajicha Hosee sabni koo beekumsa dhabuudhaan bade waan hin beekneef minumaa maal jedhe qulqulluun Paawulos. Kan dhageenyetti akkamitti amanu kan hin amannes maal jedhanii waamu barsiisaa malees immoo akkamitti dhaga'uu jedhe. Ati waan hin beekne waan siin galle waan hin hubanne san beekuu hin dandeessu itti amanuu hin dandeessu. San jireenya kee keessatti mul'isuu hin dandeessu. Soo haga sii gale qofa socho'i. Haga sii gale daangaa san hin darbin. Osoo hin beekin odoo waamamin dogongora keessa galta. Lafarratti yakka keessa galta. Samiirratti cubbuu keessa galta. Lafarratti mana hidhaa galta. Samiirratti si olii galta. Kanaafuu daangaa hawaasni daangaa amantaan nu teechise san eegnee tiksinee yoo hin taaneen ala mootummaan Waaqayyoo nu dhaallu hin jiru. Daangaa kana eeguun immoo dirqama akka ta'e fakkeenya tokko kaaseen gara kitaaba qulqulluu daayireektilii dhaqa. Harmee teenya Giftii Maaramii yaadattu. Harmeen teenya Giftii Maaramiin gaafa ergamaan misiraachoo qulqulluu Gabreeliin dhufee dubartoota keessaa kan filatamte ati adda kan taate ati kennaan hundi kasii guutame ati nageenyi siif haa ta'uu jedhe. Nageenyi siif haa ta'u. Dubartoota keessaa kan filatamte kan fo'amte kan adda taate kennaan hundi kasii guutame siif nageenyi si haa ta'uu jedhe. Gad of qabummaan kabaja walii laachuun kan hawaasa isheen keessa baate waan ta'eef nageenya akkanaa akkamitti naa kennita. Ati ergamaa Gabreelidha. Siin beeka. Na beekta. Akkamitti nageenya akkanaa naa laattaa naa kennita sirraa dhagaa jettee waan baay'ee jedhe amansiisuuf nageenyi kun akka ishee gitu. Akkana jedhanii nagaa gaafachuun isheedha akka malu waan baay'ee jedhee itti meeti amma durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan ni deessaa jedheen. Ni deessaa jennaan safuu hawaasa irraa argamte san akkamitti akka eegdeen isinitti himuu barbaade.
aadaa hawaasa irraa dhuftee sana akkamitti akka eegdeen isinitti himuu barbaade. Ni ulfooftaa ilma dhiiraa ni deessaa jedheen qulqulluu Gabreeliin. Harmeen teenya Giiftiin Maaramiin immoo mana waaqaa keessa mana waaqa ishee keessa jirti. Daa'imas dubras namas agartanii beekumsas qabdi uumama irratti. Dubartiin takka da'uuf heerumuudhaa qabdi. Abbaa manaa qabaachuu qabdi. Immoo harmeen teenya Giiftii Maaramiin dubartii safuu duudhaa hawaasa isheetiif cinqamtuudha, eegdu tiksituudhas. Kanaaf dubartoota keessaa filatamtee kan eebbifamte kennaan hundi ishee guutame. Abbaa Hiriyaaqoosis eenyuuf eenyuun si fakkeessu kan inni jedheen kanaaf maal jetteen ergamaa Gabreelii. Ani hin heerumne dhiira hin beeku akkamitti hin deessanaan jetta. Because hawaasa Israa'el biratti dubartiin takka osoo hin heerumiin yoo deesse mucaan odoon fuudhiin yoo ilmoo alfate magaalaadhaa ba'anii dhakaadhaan rukutamanii ajjeefamu. Dhorkadha. Safuudha. Wayyuudha. Agartanii? Hin ta'u akkamitti akkana ta'a. Ani da'uuf akka aadaa hawaasa kootti heerumuudhaan qaba. Ani immoo hin heerumne. Dhiira hin beeku. Wanta laawuqamu. Akkamitti akkana naan jetta. Jetteen agartanii safuu hawaasa ishee yoo eegdu amma namni akkanatti safuu hawaasa isaati quuqamee jireenya isaa keessatti hiikee ofirratti murteessu jira. Jira. Mee oromummaan keenya dogongora kamirraa akka of qusannu nu godhe mee ofaa madaala. Mee ofaa qorannu. Ani Oromoo ta'uu waanan ta'eef an biraa dhiisaa Oromoo waanan ta'eef soba jibbee, hanna jibbee, sagaagalummaa jibbee, hamii jibbee ani. Gadhummaa jibbee ani. Naannummaa jibbee ani Oromoo waanan ta'eef. Agartanii hagana hawaasa maqaa isaatiin daldallu kana maqaa isaa mataa isaa eeguu qabna. Eeguu qabna. Tiksuu qabna. Maaramine ortodoksummaan akkana forzaat maatar. Forzaat maatar. Barmaatilee badaa innuun barbaadu teechisee jira. Dhorkee jira. Daangessee jira. San akkasirraa goonee hawaasa kana maqaaf mataa isaa garuu hin eegne. Hin eegne. Gaafa ortodoksii ta'an immoo caalmatti. Agartee caalmatti. Maaramiin akkas goote. Uummata Israa'el biratti heeruma dura fuudha gaa'ila dura ilmoo argachuu nama ajjeesisiisa. Nama ajjeesisiisa. Nama ajjeesisiisa. Kana beekte hin ta'u jette. Lakki ati karaa seera uumamaa sanii ni miti kan deessu. Akkas jedhanii akkasii miti. Hafuura qulqulluun akkana godhaa. Waaqa immoo wanti isa dibu hin jiru. Firri keessaa beekte erga dulloomteen booda kunoo ilmoo argattee ji'a ja'a buutee jira. Jedhee karaa seera uumamaa saniin akka hin taane ittimee amansiiseetidha. Tolee naaf haa ta'u kan isheen jette. Akka jettu kan inni godhe. So ortodoksummaan keenya daangaa hawaasa keessaa baane caalmatti akka eegnu akka tiksinu akka kabajnu nu taasisa malee daangaa san cabsinee akka utaallu nun taasisu. Ortodoksummaan akkanaan jiru. Eessa akka finne naan galu. Agartee naan galu. Ortodoksummaan akkanaa garuu hin jiru. Hin jiru. Gaafa ortodoksii sirrii taatu amanamaa taatu duudhaa hawaasa keetii safuu hawaasa keetii hin eegde. Jaarsi osoo hin taa'in hin heerumtu hin fuutu.
haadha manaa kee hin kabajje, haati hin kabajje, soddaa soddatti hin kabajje, abbaa kee hin kabajje. Agartee caalmatti cibsita. Caalmatti jechuudha. Ilma isaati, qaama isaati jennee onneedhaan dubbachuuf hojiidhaan agarsiisutu dirqama. Agartee dirqama. Hin fakkeessin. Nuyi ortodoksiidha. Ijoollee harmee teenya giiftii maaramiiti. Kanaafuu duudhaan hawaasa keenyaa, safuun hawaasa keenyaa gaafa ortodoksii cimaa taanu kan eegnu malee kan balleessinu miti. Kan diignu miti. Kan cabsinu miti. Kan irra utaallu miti. Miti. Jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyoo hunduma keenya faana yaa ta'u ani kanarraa sumarrattan xumura warra kabajni maluuf kabaja kenni. Ameen.